Akkam jirtu hordoftoota keenya OBN sagalee uummataa irratti torbaniin kan isin bira ga'u sagantaan yeroo kaayyoo amma kunoo yeroon isaa qaqqabeetii kan inni jiru marreessini sigaa hanga xumuraattiin hojiin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna. Ispoonsarri sagantaa keenyaa dhaabbata daldala buna qarcaan sheetii ispoonsara pilaatiiniyeemiitii. Dhaabbanni kun egaa dhaabbata buna oomishuudhaan egaa cimina irratti argamudha. Saayitiiwwan 55 olitti buna oomishaatii kan inni jiru. Oromiyaa bal'oo iddoo garagaraatti buna oomishuudhaan babal'isaati kan inni jiru. Akkasumas akkuma guutuu biyyaattis iddoo garagaraatti buna oomishaa jira. Akkasumas biyyoota alaa 20 olitti buna sadarkaa isaa eeggate erguudhaanis akka biyyaatti sadarkaa tokkoffaarratti kan argamudha. Kana malees immoo baranaa buna meetiriktoonii 23 gara biyya alaatti erguudhaan walitti hidhamiinsa gabaatiin egaa sadarkaa tokkoffaa argateera akka biyyaatti jechuudha. Walitti aansee waggoota 5f sadarkaa qulqullina bunaatiin akkasumas immoo doolaara Ameerikaa biyya keenyaaf argamsiisuudhaan illee sadarkaa tokkoffaarratti dhaabbata argamudha. Egaa guddisneetii kan nuti isaaniin galateeffannu warri oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuu barbaadan yoomiyyuu balballi kan keenya banaadha. Kottaa tajaajila keessan beeksifadhaa isiniin jenna. Maarreegaa beeksisa isaanii hordofneetii kan nuti walitti deebinu. Egaa weellisaa isin jaallattanu sirboota aadaa babbareedoo ta'e kan weellisee qabu. Akkasumas immoo sirboota baay'ee irratti shubbisuudhaan ni beekama. Wajjiniin jirra eenyu laata isa jedhuuf beeksisa booda kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Saayitiiwwan 55 olitti buna oomishuun biyyoota alaa 20 olitti buna qulqulluu sadarkaa isaa eeggate gabaa addunyaatiif kan ergu dhaabbanni daldala buna qarcaanshee teeknooloojiiwwan haaraa akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif galchuudhaan bunni bosona tokko malee oomishamuu akka danda'u dhugoomeera. Teeknooloojiiwwan garagaraa oomisha bunaa saffisiisuu danda'u gara biyya keenyaa galchuun adda dureedha. Carraa hojii namoota 25,000 oliif dhaabbii fi yeroodhaan uumeera. Sharafa alaa doolaara miliyoona 86 argamsiisuun sadarkaa tokkoffaa argateera. Dhaabbata aantummaa uummataatiin galateeffatameedha. Buna qulqulluu oomishnee gabaadhaaf haadha. Beeksisaa hordofnee walitti deebineetii kan nuti jirru. Egaa guyyaan addaa dilbata bashannanuu qabdu jennee egaa kunoo weellisaa keenya asitti affeerrannee jirra. Silaa'uu isiniin wal beektu inni sirba isinii dhiyeessaa numa beektuuni garuu wal baruu qabda waan ta'eef mee baga nagaadhaan gara stuudiyoo keenyaa dhufte. Egaa baga nagaan nu eegdanii. Tole mee hordoftoota keenya wajjiniin wal bari. Adda dureetti yoo jiituu dinqarreessa nattiin ta'in yageefti baadaa dabjuu keessa. Gaa sirba kana hin beektu. Gaa weellisaa Abarraan Daalaa yookaan shubbisaa yookaan kiroogiraafar jettanii na waamuu dandeessu. Abarraan Daalaan jedhama. Tole abbaa ogummaa hedduutii jechuudha. Weellistaa, shubbistaa, kiroogiraafii garagaraatiin illee sirboota irratti ni jirta jechuudha. Adda dureen eenyudha? Adda dureen anaaf seenaa dhugaati. Adda duree jechuun gaa akkuma afaan Oromootti bal'aadha. Namni akka barbaadetti gaa hiikkachuu danda'a waan ta'eef anaaf garuu seenaa dhugaati. Seenaa dhugaa gaafan jedhu nama calqabaa jechuudha. Sana keessatti immoo hiriyaa dubartii jechuudha waan ta'eef egaa nama calqabaati. Nama calqabaa sun anaaf nama calqabaati. Nama sana adda duree jedheen seenaa dhugaa. Nama sanaaf waan kana bifa aartiitiin uummata kootiif dhiyeesse jechuudha. Tole sirbii adda duree jedhu seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Tole mee Abarraan Daalaa gara weelluutti mee akkamiin kanatti dhufte? Ani gaa durumaa kaasee maatiin koo yookaan abbaan koo sirba jaallata. Gaafa iddoo hojiis ta'e iddoo bashannanaas ta'e oolee galu galgala akkas jarikaana fidee rukutee nu sirbisiisa beektaa. Sanarraa kaaseeti fedhiin aartii na keessatti uumamaa ture. Akkuma na keessatti uumamaa ture sana immoo gaafan guddachaa of baraa dhufu akka carraa ta'ee karaa aartii kanatti seenee aartii Oromoo kana hanga ta'e muuxannoo abbaa koorraas argadhes kanan immoo olmaarraas hiriyoota koorraas argadhe walitti cuunfadhee egaa waan hin danda'u sanaan uummata koo karaa aartiitti goree
ammeen danda'ugaa shubbisaanis ta'e weelluunis ta'e uummata kootii ogummaa koo gumaachee akkasittiin karaa artiitti dhufe jechuudha. Tole mee weellisaan kamuu etuu sirba mataasaa weellisiin dura sirboota weellistoota kaaniitiin kan isaan sagalee isaanii qaratanii ati mee sirboota eenyuudhaan sagalee kee kan qarachaa turtee mee sana keessaa immoo sagaleedhaan illee nuuf jettaa jechuudha. Egaa jechuun fakkeenya kanan godhadhu hedduudha. Gaan akka Dr. Alii Birraa fa'aa Haacaaluu Hundeessaa Amiin Huseen hedduun sirba garuu sana keessa dhanan muuziqoo sanarra moo jaaladhu sirba tokko sinii sirba Amiin Huseen. Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaati yaalallistoo biyya hayyuu fi gootawwanii. Baaleen bu'aa biyya loowwanii Oromiyaati yaalallistoo biyya hayyuu fi gootawwanii. Tole mee ati akkam weelluudhaan alattuu shubbisa garagaraa shubbisuu irratti? Ani dursuma gaafuman artiitti galusi weelluus sochiis dura duubaan ani hojjechaa ture. Gaafumani sochii calqabu weelluus nanni hojjedha ture waltajjii garagaraa lamaanuu wal qabsiiseen garuu sana keessatti yeroo sana gareefuu artiitti gaafan seenu fedhiin koo yookaan immoo irra caalli hojiin kan uummanni akkan hojjedhuuf irra caala weellistoonnis na feeraa turani sochiidhaan naannoo kilipii 200 ol akkas hojjednatti fakkaata tilmaamanii sana keessatti weellistoota bebbeekamuuf jaalatamuu kan reefuu rafaa dhufaniifillee yeroo sana akka Haacaaluu Hundeessaa, Kadijaa Hajii, Dabbabaa Addamaa sirboota hedduu irratti hirmaachaa ture. Mee sirba Haacaaluu sakam keessatti kanatti shubbisteen? Sirboota Haacaaluu keessaa Laalgaloodha. Laalgaloo anaadha kiroogiraaf kan godhe. Sana keessatti muka yeroo tokko dogongora isin uumama waan ta'eef kireeditii ni achirra irree hin jiru maqaan kooyi. Lookeeshiniidha kaasee hanga sochii akkasitti bareedee dhiyeessuu keessatti kanan kiroogiraaf godhe. Ana kiroogiraaf gochuurras taree ofii kootiifis ijoollee wajjin hirmaadheen sochii godhee jira jechuudha. Sirboota baay'ee 200 ol jetteetta sirboota 200 ol ta'e kana keessatti shubbisaan hirmaatteetta jechuudha. Kiroogiraaf gochuudhaan hokkam? Tokko kiroogiraaf gochuudhaan carraa akkasiirree baay'ee hin arganne hiriyootuma kootu wajjiniini garuu sana keessatti sirboota 5-10 kana yaadadhu Laalgaloo Shuraa Gaadaa sirba koo Adda Duree anatu kiroogiraaf godhe ofuma koofiin kiroogiraaf godhe kana yaadadhu isaan kana garuu sirboota 10 oliin ta'u kanan kiroogiraaf godhe ofii kootii hojjedhe jechuudha. Kaan hiriyootuma kootu qabeen wajjiniin hirmaanne gaasan ammoo dhiyeessine uummanni nu yaallatee nurraa fudhatee jira nu jajjabeessee jira galatoomanii jedha. Sana bakka. Mee egaa ati sirboota babbareedoo ta'anidha kan itti sirbaa jirtu. Adda Dureen akkam sirba kee jalqabaati? Adda Dureen sirba koo jalqabaadha. Yeedaloo yaalla yeedaloo ofuma koon hojjedhe. Egaa walaloosaa kan naa barreesse aayidiyaan kiyyuma ta'e hayyuu yookaan barreessaa Kabbadaa Hirphuusheeti naa barreesse. Sanarra reetaree albama koo sirboota 9 ol kan naa barreesse Kabbadaa Hirphuusheeti. Galanni kee ammallee daangaan qabu ana biratti galatoomin jedhaani galateeffachuun barbaadese. Inni Adda Duree akkuma hiikkaasaa seenaa kootisi sirba koo jalqabaas. Baay'ee kan namatti toludha keessattuu sirba awwayyee keessatti sirbi tokko gaafa sirbamu achi keessatti sirba aadaa sana keessatti waan baay'eedha kan ilaalamu. Haala uffannaan laaltaa, haala shubbisa naannaa sanaan laaltaa, nyaata aadaa naannaa sanaa akkaataa waan hunda waan aadaa calaqqisiisuu danda'u wayitii kan achi keessatti mul'atu. Awwayyee keessatti sanadha kan mul'atu. Keessattuu immoo namoonni achi keessatti shubbisan maanguddootiin achi keessatti shubbisan illee baay'ee kan isaanii dandeettii shubbisaa sanallee qabani. Baay'ee sirba namatti tolu wayitii. Namoota sana mee akkamitti argatteen? Namoota sana irra caalle maatii koodha. Abbaa koo fi haadha koo irra jiru, obboleewwan koo irra jiru.
namoonni hedduun achirra jiru. Kun immoo hiriyootuma koowwaniin asitti sochii wajjin hojjechaa turre warroota muuxannoo qabnu. Garuu aadichi nuuf haaraa ture yeroo sanatti jechuudha. Sochicha sana naannoo sanatti hin beeknu waan ta'eef garuu haadholeen achirra jiran abbootiin achirra jiran naannoo sanatti dhiyaatu waan ta'eef aadicha sirriitti beeku. Achirra kan jirtu maazarii koofaadha. Indoom isheen nurra caala sochii gochaa turte wanticha aadicha hin beeku waan ta'eef maatii kooti waan ta'eef karuma salphaaniin argadhee fidee yaadicha immoo akkasitti akka hojjennu kan dhiyeesse daayireektara Leencodha. Yaadichi kan isaati. Egaa wanticha aadicha haala isaa eega nu hubachiise booda waan kana aidiyacha kireet godhe akkasitti sochii akka goonu godhe kacarraa ta'e egaa wantichi bareedee kun uummannis nu jaallatee jira. Walitti deebinee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya. Keessummaan keenya yeroo kaayyoo hadhaammoo Abarraa Hindaala egaa wajjiniin jirra. Weellisaa reefuu lafaa dhufaadha. Jajjabeeffamuu weellisaa qabudha. Jabaadhu isaan jechaati kan jirru maarree isinis sirba isaa hordoftanii isinitti toleera jenneeti kan nuti yaadnu. Egaa ammas walitti deebinee jirra. Keessattuu egaa waa'ee sirba awwayyee kanaa kaasaa turre. Sirba amma wanti barame tokko jira amma yeroo sirbanii kilipii iddoo garagaraatti waraabuun kun mul'ata. Sirba kana keessatti immoo wanti addaa wayii maalidha? Achumatti jalqabamee achumatti waan xumurame wayiiti. Mee haala kamiin qindaa'e kuni eenyutu sii qindeesse sirba kana? Sirbicha qindeesse akkuma dura kaasee daayireektara Leencodha. Iddoo tokkotti fixuun keenya tokko waanuma kana dura jirurraa waan baramaarraa xiqqoo adda gochuudha. Lookeeshinii jijjiiruun sirba bareedina sirbaarratti miidhaa siin fidu irra caala bu'a qabeessadha. Lookeeshinii jijjiiruun gatii hin qabu sii galee. Garuu akkaataan ati achitti wanticha san waraabdee itti qindeessitee uummataa dhiyeessituudha. Iddoo sana kaameeraa maanonni achirra jiran galatoomanii ijoollee ciccimoo reefuu lafaa ba'aa jiranidha. Isuma sana daayireekshinii garagaraatiin fudhattee vaaraayitii gochuu hin dandeessa sii galee. Namoonni hedduun irree komantii kana warri natti kennan jiru. Maalumaaf achitti galtee achumatti fixxee waan hin baratamne waan ta'eef natti kaasan sii galee. So akkanas ta'uu hin danda'a jedhamee uummata keenya hawwachiisuun hin danda'amu waan ta'eef achumatti fixnee akka keenyatti bareechinee hojjennee dhiyeessineenna uummanni immoo akkatti fudhatee hin beeku. Achitti fixnee wanta achitti dhumuun sunuyyuu sii galee wantichi akka bareedees akka gaaffii kaas godhe. Maaliif waan bare sana eegaa waan ta'eef waan bare sana eegaa maaf immoo waan bare sana itti deddeebista. Akkanas ta'uu hin danda'a jedhanii hin dandeenya akkanattis hojjetamuu hin danda'amu waan jedhu sana yaada qabannee uummataa dhiyeessine eegaa uummannis nu jaallate natti fakkaata. Sirriidha. Namni baay'een jaallateera. Akkam mee albama akka hojjechaa jirtu kaastee turte. Mee akkam albamni kee sirboota meeqa qabee jira? Qabata akkasumas immoo yoomitti xumuramee hordoftoota kee biraan geessa? Egaa sirboota 12 of keessatti qabatee jira. 12 keessa sirboonni 4 kaalchariidha. Aadaadha. Namoota garagaraatu naa laate. Sirboonni 8 uumeedha. Isaan sana immoo sinisha mul'ataa yoo sangee ta'uun ijoollee reefu lafaa ba'aa jiranii an akka tamaam jedhaman ijoollee reefu Oromoo qabna jedhan keessaa ijoollee ciccimoodha amma isaanii anichi keessatti naa hirmaate sanarraa hafee sirboota muraasa immoo ofuma kootiifiin kan hojjedhu. Sanarraa hafee amma parsantii 80 irra ga'e. Already kara xumuraarra jira. Dhukkuma koronaa isa jedhamu kanatu xiqqoo. Sirriidha amma wanta si kaasuu barbaadu yeroo baay'ee amma weellistoonni fakkeenyaaf sirboota aadaa gaafa sirban amma duratti sirbi kee jalqaba. Adda dureedha. Adda dureen immoo haalli shubbisa isaas sirbi sunis naannaa uummata Sooddoo kan agarsiisudha. Achi kaatee immoo gara Walisoo dhufteetta. Ammoo sirboota aadaa achi keessatti hammataman kanaan immoo Oromiyaa keessaa kara godina kamii immoo deemteetta? Sana keessatti Arsiin jira, Baaleen jira, Shawaas kana dura yaalle waan ta'eef Shawaan jira,
shaggooyyeen jira. Harar jira sana keessatti immoo akkaataan bifa ammayyeessanis riitimoota kaan hin tuttuqamne riitimii tokko keessattis ibsuuf yaadee jira godinaalee kaan isaan warreen hin tuttuqini. Isas immoo akka yaada haaraa kireet godhee tan ofuma kooti godina 5-6 riitimii tokkoon akkamitti ibsuun akka danda'amu sanarratti koo yaada kireet godhee akkasittiin ibsee sana fakkaata. Gaafa ba'e immoo gaafummaan murteessa gaafata. Tole hordoftoota keenyaa sagantaa yeroo kaayyootiin weellisaa Abarraa Hindaala keessummaa godhannee dhiyeeffannee isin wajjiniin egaa turree jirra. Isinis yeroo gaarii nu wajjiniin dabarsitan jenneeti kan nuti yaannu nama torbanii nu haa taasisu isiniin jennaa gama ogummaa kaameeraatii fi editarri keenyaa Yiliqaal Antana ture. Akkasumas immoo an qopheessee dhiyeessuudhaan Nasraa Shariif Abbabaa Magraa walumaan turre torban kun torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u nagaan nuuf tura.